please. Okay. Thank you Tommy Fadil. أما خلتين خراد بي شرماركي فيديو نوبندو شرماركي قلتي بي خرامناتي فيديو نوبند تبي تمر خيط الرابانة Aye. Thank you. Aye. Huh? Look at Obaleyan Oromo nama kumala mafi di basa di orin dawa chajilitan. Tu video tanagarte online rana nawa jirtu tangarte sharmarken online rate khase dubin viral bate. Dubbi tanarratti haasawaa jirra. Gaafiilee irra hedduminsa irra guddaa isii wanni nuti deebinee irra obboleessa keenya gaafannu obboleessa keenya afaan isaatiin sirraa nusa obboleeyyan kee kashamarranii immoo warra gartee as gubbatti akkas jetteen sanis badi guututti eega fitti ifnu kannite isaanillee ol baafnee kallattiidhaan gaafannee nagayaan adda deemna. Obboleeyyan kee bakka jirturraa ol khayiti jilbii fadhu dhiifama gaafadhu sharmarke itti balleessitee jirta guutuu isaanii cofadde maayikii waan tokko beeti dabaluu istaat keenya osoo deemee galle duratti waanuma waan kana sirree tolchuu jechuu kiyya na dhageessa tole adeeroo roobaa jecha lamaan nuu jee ayyee jecha lamaan ayaa dubartii hundi keessanuu galatoomaa ديناول استاذ أكسمتي عبد الله إبراهيم خوي عبد الله دا أكسمتي فامي دا بسيتك عندما كيسنو كبي فادا أسرع يترون كيسنو كرتوما جالي مكاي لبي تقولين جربه ولي بريس جرو يا بريس ترى عندما كيسو كرتوما جرا شربار كيوان تكتاري نمدرو لين يجي يدرته جتة كرتي هوا سوري بوست أجان كنا فوزدرو وان كنا رايف كسر مالي وان كان وان أدرت جاو تكو بدي جوته جرا جاو تكو اتشين ترى هاتي ومرزاج الدو دبيس أصلا أنا دام سبلي دبيس أصلا دبي ومرزاج تخاتو اتبع اللي استجاب سديس أنا تلقي دابه ومرزاج اللي قرتي خا وهروبا خلا جيله هرومان ديجا ميجي وجيرا جيس اللي دبيس أصلا كام سه خلا اللي أسمان إذا فولبرا كم وان كنا رغبت تبلك جونا واسولتي أكولي بولة تفر بونا ملء أكولي بودا تبات كانغوري جتشو تاكاسي راس كوسا نشوف هذا هاسو يتيم ده بقايرو يريزر آخر نميفي قانوا أولي ثروة جشور بعد وان كسيدار قانوا استمار إذا خلاص هواس ولي تبوسو كنجرا نسا كرمان يبسو برباده يروح يتيم ده باتي تقف tole duraan dursee egaa arraantana fuula keessan dura dhaabbachuun kiyyaa'u hedduu takka nadhagee amaatii mataa qaqqabachaati badii guddaadha kan hin balleesse ammaas irra deebiitiin ummata kiyya ummata qaalii ummata na jaalatu harraantana waan na jaalatanii fi harraantana akkanatti na gaafachuun keessanuu waan na jaalatanii fi ummanni kiyya jaalala isaan naa qabanii dhabeetaa guddaan tanaa fi animmoo wallaahi wabillahi akkam jee akkaaniin dhiifama isiniin joo mataa qaqqabadheeti ol keetiin akkuma hamzaan naan jeetti jilbii fadhee dhiifama ummata Oromoo hundaa'u akkasumas obboleeyyan kiyya kan itti balleesse rabbiif jecha dhiifama akkanaa gootan isin gaafachuu barbaadaa jechuudha. Kholola rabbiif jecha dhiifama naa godha dhiifama guddaan isin gaafadha yaa ummata kiyya qaalii isin balleesse dhiifama naa godhaan isin jaa jechuudha. dhiifamni karabbii sharmarke galatoo dhiifamni karabbii namni dhiifaman fudhanne namaa miti wanni gartee dhugaan ati ummata keessa jirta sharmarkeedha onne ummata keessa jirta ummata sitti muufate kana gartee onne isaanii sirritti qulqulleessuuf warra gartee haqa nasiyaa barbaadaa ture ha gartee isin sirrii miti jetteen san isaan daran nasiyaaf sagalee ta'u haqa isii barbaadu akkaataan ummanni kun onnee isaaniitti qulqulloytu jechuudha. Hojiidhaan
ummanni Oromoo guutuutu sagaleetu jira dubbiin tun hin dhumanne laalaa tanaa keessa jira kana gartee hojiidhaan gootu ummata Oromoo jaalalisaan sii qaban san bakka deeffachuudhaaf sii galee kagartee guyya guyyatti talamada ammoo nuti illee tokkolleen obboleeysa keenya bulchaa wajjin waan biraa akka irraa hin qabaannee fi sagalee sagalee ta'a akka jirru qofa sanillee ragaa baate ummata kee obboleeyyan kee itti balleessite kana dhiifama gaafachuu dandeessaa. Kanuma wanni Sharmarke. Thank you galatomi jalle. Me Fatino duni yoo jiraatte duni solnuu fidi shamarran dunii fi hangaatu tanalle obboleessa keenya isaanilleen dhiifama wal haa gaafatanii achi booda karaa haasawa biraatti waliin dabata. Abshir. Akawa ja assalamu alaikum manni bukun. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Taduraan durseeti dhiifamni inni jiru kun hangam takka isarraa dhugaadha. Tana adda baafachuudhaafis nuti asuma irratti dhiifama inni jiru dhugaadha. Dhiifama bakka hedduu jechuu qaba. Hangaatuu fi duniyaanis qobatti, faamiliin nasiyaa ziyaadis qobatti, hawaasa as gubbaa jirus qobatti bakka sadiitti dhiifama jaabeeraa. Bakki inni itti balleesse. Hawaasatti hangaatuu fi duniyaa irratti في فاميلي نسيا زيادي في هواس الرتي خلاص طلع وهي جلامي يوتين إسرع دعاء ونكون إسرع دعاءهم تدراتي نتي أكجنت قدرة هنقد إمي ديجني نسيا هكني سيبه لفماهم قونو في جنة مرتفنة القدرة هنقا مالي في فاميلي كل تربة جرا أملي خب من إنسان الرابوك دتشي إنسان الرابوك بكبرى جرا تجربة وسوا حالك أنا كيس جروتي واني أكنا أكون إسرع بهيجو سنيفو نتي إيفما أنغونو هنگا حقني نسيا بهو جنتي تي مرتفنة توري بقرو ربينو نماف أرارما نتي المناماتي دوغادا أرارما فلچون أكو مجرود تهي إسرع دوغاته مو تكا منا فاميلي نسيا زياد أبا نسيا زياد بردكي أكو محمد إيفما جي خانتي كالتي دان اتدكي إيفما غافة چوكا لما Justice for Nasia je shamiza justice for Nasia jo ufate ganda hafati saake sademu kab. Niko da unda wali gora hadis niko da mi yamshi. Wajji gora to wan namni hundi wali kabu. Sigale unda hu niko da police kenya ega ifittinu khanne wa hundane ifittinu khanne tana jala mura ifitti sin kanne ga je dum te jara khay amalle dubbin tun dugala khanja ufati khiya namni yo dugan tayin nama kuma la madi bashanduratti ufe kamera ci khaye jilbi fate difa manjaw koni miliketa dugu marratti nama katel to ammo khaysa rabbi be kha nuti wonni agar dubbin dugata ko ilmi nama irti takka jilbi fate difa masiga fannan giada be sigale ada dirumma khaysatti jechuudha. Kanaaf hundaahu maatii siitis biraas ni dhaqa dhiifamas ni gaafata obboleeyyan kiyya isinillee dhiifama ni gaafata hunda dhiifama ni gaafata hangal makhalaas. Mee duniyaa jiraatte duniyaa yoo na dhagayaa jiraatte duniyaa ol naana qaatara takka Sharmarke jaalle Mikaa'elii fi hangaatulleen khomii qabna jaan obboleeyyan kee dhiifama gaafadhu. موتر جال ميكال درانو بليسخية خبجان كبا فيني سكسم خبجان جالنا كبا جال خينيا سيبليسي تنجرا مكا أمة رموتين ديفا مكان أغوتو وبليتي يانغات واتلين مكا أمة رموتين ديفا من أغودي وبليتي أرتستي تنجا دنيا محمد أتلي ديفا مقدان سيغافة دو بليتي. Thank you. Galatomi Sharmarke. Amas tamayi taka. Masulumma isa enyu fudata huliboda
yoonii fi dhimma akkanaa kana keessatti waan akkanaa kana keessatti deebi'ee mul'atu yoo ta'e responsibility isaa eenyu fudhata? Ifitti nu kanne nutumaa fudhata Fatihi. Dhume. Ni fudhatta ati ni fudhatta? Yes, anaa sii fudhata umaan sodaatin. Namni waggaa takka fissi kanne dhumte duubi. Wanti jaamaa jiru irratti waan jaamu jirudha. Ifa manaa godhaa hundi keessanuu. Yooti gizee takkasii galee yoo waan dirree dhadhaawaa keessatti waan takka namni waa ta'e mirga ofii gaafachuun kantiibaa hojii olii busanii kantiibaa yaala dhokotanii ijoollee Oromoo arrabsuu moggotti dhiibu kun tigalee shaarmarkee mataan isaa achirraa eegalee nuti dhimma wanni gaafannee namni akka Oromoo Somaaliin akkana ajjeesaa jirti qofa wanti nan jee ati waan beektu maali kantiibaa keenyaan nu bulchu jira maal jechee kantiibaa yaalatti dhokota mirga ofii gaafachuun siyaasa akkan taane lammii ofiitiif sagalee ta'uun siyaasa akkan taane namni tokko dhiiga ofii gaafachuun siyaasa akka walitti hin qabanne kantiibaan akka walitti hin qaban kana shaarmarkeen asumaanii homaa walitti hin qabnu sigalee kan akka siyaasatti hin fudhanne sitti irra deddeebi'eeti sitti arras taanaan borus taanaan jechuudha yoo afaan nu qabanii qaama biraa Oromoo qaama biraatiin dubbanna dhiiga ilmaan keenya ni dubbanna dhiiga ijoollee Oromoo ni dubbanna kun siyaasaadha abbaan fedhe hojii abbaa fedhe sin dhageenyu ilaalu buutti deemna kanuma jechuu barbaada isin biran darbu sila akka xiyyaatiin garuu indiisullee dhiifamallee godhuufillee irraa hin qabu garuu isin bira hin kutu isin obboleeyyan kiyyaa dhiigas waliin dhabnee gumas waliin baafanna isin bira hin kutu garuu sila shaarmarkeen nama dhiifama godhaniif miti afaan Oromoo tokko. Dalagamtii sagalentii. Dagamtee Tole ayyee dunii yoo jiraatte ammallee dunii ol naqee wanni dhiifama adda bireen jiru hangaatu ta'e dhiifama jennaani. ani namoonni kun Fatii ol naqe laari. Fatii ol naqe Fatii akkasii jara keenya hundi keessa warri as jala jirtan namni hoggaafisse kanne dhumtee obboleessi keessan balleessee badii isaatis fudhatee kanaa ala wanni biraa takka hin jirtu jedhame. Hangaduma kalaas. Taan ammoo tartiibaanii waliin itti yaana waan godhamuu qabu tartiibaan itti yaana akkasitti naa hubadhaa. Siigalee Jaalle Mikaa'el jirtaa? Duniin raftee moo as jala jirti? Dunii yoo jiraatte lakkoofsa tokko takka ilillii takka ol darbi duniyaa muummee. Ustaaza waan takka reefa dubbachuuf fedheetiin hangaatuun dubbannaa dhaabbadde. Komantii jalattis wanti jaamaa jiru akkasuma ammallee hareen booksitiin illee wanti barreessaa jiranii waan dubbachuu barbaadu shaarmarkeen ifuma isaati haa dubbatu malee isin hawaasa bakka buutanii dubbii isaa qajeelchuu fi isa karaarra kaa'uudhaaf kana osoo irraa qusatan bareedaadha jechaa jiranii. Kuni anillee akkana fakkaatu sirrii maaliif fiilingiin isa dhageemtee fiilingiin hawaasa dhageemtuu hanga wal harkattuu nuti jidduu sanatti wanti walitti harkifnee rarraafnuuf hin jirtu. Boodarra ammaas hundatti dhaabtama waan kana saniif waan kana osoo gartee isumaaf kan inni bareeda immoo isaaf karaa qabsiisu caalaa akkas jechuu fedhee jennee takka ilaalchisaa akkas jennee taa'ee caalaa innummaan haa dubbatu jechuu fedhe. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Yaada kana jechuun takka naaf saame. Jara keenya namni tokko kan namaa sirreessu jiru hin jiru. Obboleessa keenya afaan itti dhiifama gaafattu siif beekaa gaafadhu jennee malee namni hoggaa fissi kanne fissi dhume kalaas fissi kanninaan tanaa ala wanni jiru hin jiru. Kun adeeroon abbaa roobaa as jira. Heeraa fi seera keessatti amantii keessattis fissi kanninaan ni jira. Laal waa'ee nasiyaa ziyaadirratti qaceello gurra banaa dhageeffadha. Ijoollee qoftiin homatamuu qabdu ulamaa'iin teessan ta'isi makiinaa bittaniif homatamuu qabdi. Ummata hattuun tahina. Waa'ee nasiyaa ziyaadirratti namni dura gabbehee haqa isiidhaa gaafachuu qabu sheekanii fi ulamaadha. Namni keenya dhugaa walitti himuun beeku. Bakka isaan konsartii godhatan qofaaf waa jechuu miti bakka zaahirattis gabbahanii dubbachuu danda'uu qaban. Tuni zaahira jirtu liqimsaa ummata kijibaan ta'ina. Gurguddaan fakkeenyaaf warra waan kanan gaafatin keessatti
damiinaan ilaa hanga abiyyiitti ilaa hanga bulchaatti hundi isaaniitu haqa akka obboleeyyan keessan irraa qabdutti kanurraa qabdutti isinirraa is qabdii beeka. Akkaataan itti gaafatamu immoo jiraachuu qaba. Kanaas hubachaa deema. Kana keessatti meeqaa keessaniitu sheekha meeqaatu gabbee waa'ee nasihaa dubbate ka khutbaa isinii godhu ni jira. Hamza itti deebina kutakka yaada qabna habii. Tole maalirratti yaada qabda Daraara? Guutumaa guututti uumama deemu jiru kana bakki irraa kaatee dhimma nasihaa ture. Sharmaarkeen obboleessi keenya shamarran keenya arrabsuun akka dhuunfaatti isaatti badiidha. Kaan immoo ergama qaba warri ishee ergemmoo dhufee asirratti manguddoo ta'ee isirraa fixna jechuun afaan jabaatee dhiifama godhaa fi dhiifama harka ifkanne nutiitu wanta fudhataa atis bakka buutee namta kan dandu si galee lubbuu sadiin raabee lubbuu sadeen baatsan osoo harkanii jiranii osoo mootummaan ichi dhaqee waan dilata akka godhee jiru osoo beekuu sharmarkeen lubbuu sadii ta'uu ragaan qabdaa jechuun san ragaa qabnaadhaan si galee san waan dilata akka habadee jira waan dilata akka habadee jira nama dhuunfaa arrabsuun san waan biraatii. Khadir Juwaar tuiteni dhufta duniyaan jechuun waan biraati hangaatu arrabsuun intala abduu qophee speeshaalii arrabsuun dhimma biraati garuu nasiyaan galakkuu lama garaanii qabdi ragaa qabdaa jee afaan jabaatee ka dubbasan nama ergee fi nama duuba jirus ni beena garuu namni ishee ergisan dhufee gastiirra taa'ee manguddoo ta'uu hin danda'u Hamzaan Sheekh Jawaar manguddoo kana ta'uu hin dandeessu. Maahii xiyya nama isa ergesan nutti himi asirratti itti dhoofna. Matuma keetti irraa hin jechuu jira Hamzaa maqaa yaamu jira Faatii yaamu deemi wanti. Facan anayam Hamzaan Sheekh Jawaar manguddoo ta'uu hin danda'u bakkalatti. Maaliif? Waan ta'e waan du'aa waliin beenuuf maanzaraa darbamteef halaluu turte si waan ta'eef. Yes sirri. Ana obboleessa kiyya haqa jiruun dubbadhaa bara abbaa fedheef hin deemu ana haqaaf hin bula haqaan naa ol jira maanzaraa darbamte tamiin. Amma dura suurri waan kana dhoysu dhibba lama kanaan ishee laafan jee mucoo dursaa ture sifaadha maali? Fagoo son deemne maanzaraa. Anaa waa'ee nasiyaa dhoysuuf lolaa ture. Egaa waan jiru ni beena garuu Khadir Juwaar maanzaraa darbamte sana mul'anne jettee kan obboleessa kiyya qabbanaayi Daraara waan hin beekne keessan seenin. Malooniin hin beekne tarafatti hin beekamsa. Please qabbanaayi wanni tun waan gaariin ta'u wanni maatii asirratti dubbachaa jirtu. Akkama gootu. Qabbanaayin jee waa'ee nasiyaa ziyaad an asirra beetiin dubbachaa jira ammasitti haasawutti hin jiru. Maal jeetiin haasawutti jira boo waa'ee nasiyaa ziyaad na dhageessanii. No bara manta wana su jus fokaa jiru garu wanta agartee sharmaarkeedhaaf sagalee ta'uu hin dandeessuudha. Sharmaarkeen anattiif hin kannine bara Oromottiif kanne jara haguutu ati maaliif bakka buutee mataa afaan jabaattee karakartaaf. Sirri. Karakarre. Qabu ishee wanta nuufiddee hadeera hamsa ajjeese nuufiddee waan nuufidduun feesu bara keessatti. Sirri. Hayamee itti dubbadhu kun osibira jira si dhagayaatti dubbadhu. Ajjeesuun miti nuti deebiin sharmaarkee wanni wal biraa kan qabnu hin jiru nuti tukin hin tuynu. Isa badino adeero kiyya jireenya isaa jira jireenya kan jira nuti tukin tana booda nuti deebi'e waan biraa nu jidduu jira. Haa biraatiin soorraa baafachuu dandeessi galee nurra haa dhaabbatu nurra dhaabbanna. San haa dabaree immoo ati kana jabeessitee anaatutu wanta jaaf borus anaatu laal Daraara na dhageeffadhu sooshaal miidiyaa irra hoggaa jiran hoggaa haasawan uummanni kun nu dhageeffachuu jiraa mitiiree. Akkasii bari. Habar nu dhageeffachuu jira akkasuma akkasii miti. Hoggaa nu dhageeffatu uummatatti haasawuu hin qabnu meeqam godhaa jettameedha. Laal ishee waan takkaa jira naafti wal beenaasi bakka takka osoo jira beektaa. Waan biraa takkaan rakkinni xiyya. Inni mataan isaa agarteemi tartiiba haasawaa beeka nama nurra guddaati nama yeroo dheeraa dura beenu si galee tartiibaan soo haasawuu danda'u akkana fuula. Akkana fuula guutee fi lubbuurraa wanta keessatti kun guutumatti hin gammachiisu. Nama tokko duraa gootee afaan kiyya duraa jetta. Yaa Daraaraa kiyya wauma jiru jenne obboleessoo akka biraatti hin fudhatini. Wanni jechaa jiru wauma silaa namni Islaamaa namni Oromoo dubbachuu jiru asirratti dubbachuu jirra. Wanni biraata nuti finnee sharmaarkeedhaaf bakka dhaabbanne hin jiru. Siigalee manguddoon hoggaa nama jidduu teessu badii abbaa qabu murteeti. Akkuma gartee inni badiif muretti deebinee itti murre waan biraatan irraa qabne taniin sharmaarkeen hin goone jee ni jirti metaati beeku.
Market heera guutuu qaba. Araarri heeraa fi seera qaba. Dhiiga obboleessa inni akka bineeldi aadaa fi Meenaaf sida hangaatu heeraa fi seera. Hamza wanni maayin siin jechaa jiru hin dirqisiisinidha malee. Sirri jiree dubbadhu diinaa olatilleen. Yaada namaatis dhoohuu jira gaalli. Gaafillee isaatu isin gure. Dubbadhu hin isinii dubbadhu. Eega dhuftee harma jiddu akka nama shaayidii qabatee karaa akka rujuuf namni jala kana taa'ee katabuus warri dhagee jiru sun jinuu guutumattuu. Sharmaarkeen ati ol jettee ifirraa yaadee aboo ol dhiifa bishin gaafa aboo kan akkas jee tartiiba haasoo akka beekutti akka gocha dilee beekutti inni godhuu qaba malee akkas godhe akkana godhe akka nama agartee ergamee waan nama lubbuu sadeensan dho'isuudhaaf tiratii godhee bakka akkitti gaafatti kun likkii mitiiti. Anaatu sirraa guutaa hottu waliin jaamee fakkaatamsa guututti. Hottu uummata kana nuti Sirri jira gurbaan hin buusinaa kana. Obboleessa fayyaa. Silaa jedha kan taate akkasii agartee ol baatee dubbatta ture. Akkasittiin fudhatinaa jala keenya. Akkasittiin fudhatinaa. Takkaffaa maahisi dhageenya yaada keetis dhageenye takkaffaa dubbachuu sodaatanii jette wanni faadilfaan haqana siyaadaa namni dho'isu jiru sihii jette. Haqana siyaasiyaa namni dho'isaa jiru atiinaan jette. Jecha kana dogoggoraan hin dhageemu osomaa jee. Akkana siyaadha kadhu ati maa jechuun jennaan akkas. Jara keenya jecha naawusi yoon na naawusi maa hin naawusi. Takka yaada keetii sirraa fuune dhageenye. Yoon jecha kana dogoggoraan dhagehe isinin gaafadha. Jecha kana je'e moo hin jenne diinaa ol. Waan hin jenne sagalee yoo rasiitii beeku maaf ittiin ol gaafachuu Laa jechuun jecha kana dhagahame. Dhaggeeffatu wani hin jenne har'aa sharmaarkee bakka buutee shii karakkaru jira. Akka warra ergeetti lammadaa sammuu duras maanzaraa guddaa guutee maanzaraadhaaf akka nama baasaa itti dubbachuu turte dubbiin dhimma dhiigaatiidha kan isin jechaa jiru. Walii galla. Maanzaraan tun tamisa akkam jechuun jecha kana ibsa godhe uummata nama 3,000 kanaa. Khadiir Jawaarichi ture maanzaraa darbee sammaa dhoostan jettee jechuu turte raaddiila har'aatti wanni ammaan sharmaarkee bakka buutee karakkaru jirtu waan biraa fakkaata firaa dhiishiidha kan isin jiru bilisa. Okay, meenaaf seguutak jara keenya waa'ee maanzaraadhaa ta'u obboleessa keenya jechaa jiru kana anaa isinii hima. Oggutakka wal na guddisi. Sharmaarkee bira na kaaye. Thank you. Wanni obboleessa keenya daraaraan jechaa jiru waa'ee maanzaraadhaati amma dura haasa'uu turtee ka obboleettiin teenya lakkuu wajjiduuti. Akkasi jechuuni faadil dubbachuu sodaate malee haqa miciyoo tanaa warra dho'isu keessa jirtaa jee. Waa'ee maanzaraadhaa gaafa obboleettiin teenya tun achitti wareegamtu. Osoo rasaasni roobaa jiru abbaan nasiyaadhaa rabbi rahmataa godhuu fi Ziyaad kantiibaan magaalaa Dirree Dhawaa bakka san qaama isaatiin dhaqee siigalee achi keessatti rasaasaa fiigaa jiru abbaan isiidhaa fuudhee makiinaa keessa naqe. Wanni niin ani je'eeni kantiibaan magaalaa Dirree Dhawaadhaa miciyoo tana bira hin dhaabbanne hin je'inaa guyyaa san namni lubbuu laman qabu ha'aaree achitti maanzaraa darbe wanni kun tahuudhaaf wanni tun haqaa mitiihii. Okay? Nu biran dhaabbanne hin je'inaa nurraa tureen gaafeedha. Ammoo nu biran dhaabbanneen dhara. Kantiibaan magaalaa Dirree Dhawaa guyyaa gochi kun tahamu achitti mul'atee rasaasaa bakka sanii roobu eenyutu Khadiir Jawaar fuudhee rasaasa san dura makiinaa keessa ol naqe. Kantiibaa eenyutu bakka takkatti bakka rasaasni irraa roobuu dhaqa wataaddaree ergee mana isaa taa'ee dhageeffata malee. Siigalee kun ammoo ummata isaatiif dhimmamurraahi obboleettii teenya tan ajjeefamte haqasiiti Hamzaan dho'isa kanaan jettan an haqa nam tokkootis hin dho'isu haqa nam tokkootis gartee irra deemuudhaaf yaaliillee qabu yaalillee qabaachuun fadhu garuu ammoo
information bagana fi deew waan itti deemamuu qabu heeraa fi seera itti deemamuu qabuuni waliin deemna jechuudhaaninan obboleeyyan keenya asirratti gaafadhe online irratti jara keenya ijoolleen tun dachii isaaniitii fi wanni isaanii hunda akkaataatti jirtu ani niin beekaa karaatti